odeeffannoo jijjiirraa taphattoota maddeen Awuroopaatti yoon darbu keessumattuu Tottenham Hotspur guyyaa tokko kan immoo sa'aatii 24 keessatti paawundii miliyoona 100 miliyoona 15 taphattootatti baasuu isaati jechuudha. Muhammad Quddusin West Ham irraa mallatteessifachuu isaa beeksiseera. Tottenham taphataa lammii Gaanaadhaa kana keessumattuu kilaba London Tottenham paawundii miliyoona 55 walii galtee waggoota 6 hanga 2031 tti tursiisuun kan inni mallatteesse. Taphataan kun keessumattuu paawundii miliyoona 50 jalqaba dhiyeessamee erga didee booda amma 55 irratti miliyoona 55 walii galuudhaan Muhammad Quddus gara Tottenham imaluu isaa mirkanaa'eera. Taphataan ganna 24 kun bara 2023 Ajax irraa kan inni West Hamiif mallatteesse waggoota lamaan darbaniin taphoota 65 Premier League Englandiin taphateen goolii 13 galchee kubbaa 9 immoo mijeessee kenneera. Kubbaa qabatee yookaan immoo dribble gochuudhaan taphattoota bira darbuudhaan taphattoota garee faallaa bira darbuudhaan waggoota lamaan darban keessatti taphattoota Tottenham kamiyyuu ni caala taphataan kun jechuun taphattoota bakka isaa taphatan irra jechuudha. Dejan Kulusevski akkasuma Brennan Johnson irra taphataa fooyya'insa ta'e ragaan isaa kan inni agarsiisu. Kanaaf ammoo Thomas Frank taphataa kana akka filatanidha. Inni illee gara Tottenham imaluudhaaf sababa jedhee kan inni kaawwate keessaa Thomas Frank waliin hojjechuu akka qabu fedha kan inni qabu. Bara darbe kubbaawwan 198 garee faallaa bira qabatee darbuudhaan harka 47 milkaadha. Taphataan kun taphattoota Tottenham irra ni caala jechuudha. Odeeffannoo dhuma Tottenham wal qabatu Morgan Gibbs White paawundii miliyoona 60 mallatteessifachuudhaan walii galeera Nottingham Forest irraa jechuudha. Tottenham taphataan sarara gidduudha kana har'a qorannoo fayyaa ni xumura jedhameera. Ganna 25 irratti kan argamu taphataan kun Morgan Gibbs White jechuudha. Manchester City dhaanis barbaadamaa ture. Booda raganuu Manchester City yaada isaa erga jijjiireetiin booda amma gara Tottenham imaluudhaaf kan inni murteesse. Bara darbe keessumattuu taphoota Premier League England 34 taphatee goolii 7 galchee kubbaa 8 hiriyoota isaa mijeessee kenneera. Nottingham Forest hanga xumuraatti kilaboota akka Liverpool fi Arsenal waliin hanga waancaa morkatu Champions League Awuroopaatti irratti illee hirmaachuudhaaf hanga itti dhiyaatutti taphattoota geessan keessaa taphataan kun isa tokkodha. Bara 2022 paawundii miliyoona 25 kan inni Nottingham Forest mallatteesse Morgan Gibbs White jechuudha. Waggoota 3 darban Nottingham Forest keessatti taphoota 118 taphatee goolii 18 galchuun kubbaa 28 hiriyoota isaatiif mijeessee kenneera. Sa'aatii 24 keessatti Tottenham egaa taphattoota lamaaf walumaa gala paawundii miliyoona 100 miliyoona 15 baasuudhaaf dirqameera. Xiinxaltoonni fi namoonni hedduun ammoo kun Daniel Levy dhuma Tottenham kanaan dura dursaa turanii jechuudhaan nama kana maaltu irraa saaqame hangana taphattootatti maallaqa baasu jechuudhaan maqaasaa kaasaa jiru. Hojii gaggeessaaf abbaan qabeenyaa kun maallaqa baasuu caalaa taphattoota gurguranii maallaqa argachuu jaalatu jechuudha. Yeroo garagaraatti deeggartoota Tottenham kan inni komatamu. Gidduutti ammoo qophiidha isin biraan geenya keessumattuu biyyoota garee biyyaalessaa qaalii qabaniif taphattoota professionaalaa hedduu qaban biyyoota kanneen keessaa taphataa kamtu taphataa qaaliidha dhimma jedhu irratti Misbaawuddin Shifaa qophii qopheesse qaba. Dhaggeeffannee walitti deema. Waamila ammayyaa keessatti maallaqni jijjiirraa taphattootaaf bahu yeroodhaa gara yerootti dabalaa jira. Waqtiin gannaa kun jijjiirraa taphattootaa bal'inaan ittiin gaggeeffamuudha. Gamanumaan kilaboonni maallaqa olaanaa baasuun taphattoota mallatteessaas jiru. Liigoota gurguddaa Awurooppaa, Premier League England, La Liga Spain, Serie A Italy, Bundesliga fi Liigii Firaansiin dabalataa liigoonni ardichaa biroos jijjiirraa taphattootaaf maallaqa olaanaa baasuun garee isaanii cimsaa jiru. Liigiin Saawudi Arabiyaa, US Ameerikaa fi kan Chaayinaa jijjiirraa taphattootaaf maallaqa
guddaa baasuun qalbii taphattoota ciccimoo addunyaa booji'aa jiru. Baruun transfer market jedhamu tilmaama taphattoota garee biyyaalessaa ciccimoo fi qaalii addunyaa kanaa akkasumas taphattoota qaalii addunyaa tokkoffaa hamma 100ffaa tarreessee jira. Akka xiinxala kanaatti ardii Afrikaa irraa garee biyyaalessaa Morookoo fi Naayijeeriyaa taphattoota qaalii qabaachuun ni dursu. Akka addunyaatti gareen waancaa osoo hin fudhatiin jaarraa walakkaa oliif dabarsee Ingilaand tokkoffaarra jira. The final score in the Albert Stadium. England 1, France 2. Kubbaan miilaa shakkii tokko malee ispoortii jaallatamoo addunyaa kanaatti. Akka baruu transfer market baaseen kubbaan miilaa daawwattoota biiliyoona 3.5 qaba. Waancaa addunyaa bara 2022 Qatar qopheessitee akka fakkeenyaatti yoo fudhanne namoota biiliyoona 5 dorgommicha daawwachuun ittiin bohaaranii jiru. Waancaa addunyaa bara 2022 biyyi taphataa cimaa addunyaa badhaafamaa baalaandoor yeroo 8 Lionel Messi Arjentiinaatu shaampiyoon ta'e. Biyyoonni kan akka Ameerikaa, Saudi Arabiyaa fi Chaayinaa jijjiirraa taphattootaaf maallaqni baasan dabalaa jiraatullee ammas akka addunyaatti taphattoonni jajjaboo liigota Awurooppaa 5 keessatti taphatu. Akka odeeffannoo transfer marketitti yoo ta'e taphattoota qaalii addunyaa tokkoffaa hamma 10ffaa jiran keessaa taphattoonni 8 taphattoota biyyoota Awurooppaa yoo ta'an Brazil Vinicius Junior fi kan Uruguay Federico Valverde hanga 10ffaa keessatti jiru. Akka garee biyyaalessaatti amma garee biyyaalessaa kamtuu tilmaama guddaa qaba kan jedhuuf gabaa gatii taphattoota amma jiru irratti hundaa'uun Ingilaand tokkoffaadha. Gareen biyyaalessaa Ingilaand waancaa maqaa qabu erga fudhattee jaarraa walakkaa ol darbee jira. Taphattoonni professionaalaa biyyattii 1862 tilmaama gatii yuuroo biiliyoona 4.96 ni baasus jedhame. Thomas Tuchel kan leenjitu England taphattoota biyyattii 5 hamma yuuroo miiliyoona 100. Man who gave away the penalty has redeemed himself in style. Ronaldo. Oh, genius! Absolute genius! Would you believe it? And it's a hat-trick for Cristiano Ronaldo. What a night in Sochi. Portugal 3, Spain 3. Biiliyoona 70 tilmaamuun akka addunyaatti shanaffaadha. Rodrigo fi Rafinhaan ammoo yuuroo miiliyoona 900tti tilmaamamu. Taphattoota qaalii Brazil qabdu keessaayi. In Sochi, Spain have equalised. Now it might drop for the shot here. Oh, what a shot that is! Nacho! Tilmaama garee biyyaalessaa qaalii kanaan shaampiyooniin Awurooppaa Speen sadaffaadha. Taphattoota professional 3,988 Speen qabdu. Gatiin isaanii yuuroo biiliyoona 4.63tti tilmaamama. Garee biyyaalessaa Speenii fi Barcelonaaf kan taphatu Lamine Yamal yuuroo miiliyoona 200tti tilmaamuun taphataa qaalii addunyaa kanaas jedhamee jira. Arjentiinaan mo'amuun waancaa addunyaa bara 2022 kan dhabdee Firaans sadarkaa 4ffaa yoo qabattu. Dursaan taphattoota biyyattii Kylian Mbappe yuuroo miiliyoona 100 fi miiliyoona 80tti tilmaamuun akka addunyaatti sadarkaa 4ffaarra jira. Shaampiyooniin addunyaa fi biyya Lionel Messi Arjentiinaa garee qaalii addunyaa 5ffaadha. Garichi taphattoota professionaalaa 2,915 tilmaamni gatii isaanii yuuroo biiliyoona 2.99 yoo ta'u amma taphataan qaalii Arjentiinaa kilaba Liverpooliif kan taphatu Alexis McAllister yuuroo miiliyoona 100 taphataa tilmaamameedha. Sadarkaa 6ffaan garee biyyaalessaa Italii, 7ffaan Jarman, 8ffaan Portugal, 9ffaan Neezerlaandis, 10ffaan Beeljiyeem qabatan. Ardii Afrikaa irraa gareen biyyaalessaa Morookoo taphattoota 772 qabu. Tilmaama garichaa yuuroo miiliyoona 800 fi miiliyoona 75 yoo ta'u, Naayijeeriyaan yuuroo miiliyoona 700 fi miiliyoona 52 tilmaama sadarkaa 22ffaas qabatee jira. Argentina, champions of the world! Baruun transfer market taphattoota qaalii addunyaa tokkoffaa hanga 100ffaa gatii jijjiirraa ammarratti hundaa'uunis baasee jira. Taphataan Baarselonaa Lamine Yamal yuuroo miiliyoona 200tti tilmaamamuun taphataa qaalii addunyaa ta'uu yoo ifamu
Jude Bellingham, Erling Haaland, Kylian Mbappe euro miliyoona 100 fi miliyoona 80 tilmaamuun akka addunyaatti sadarkaa lammaffaa sadaffaa fi arfaffaa qabatan. Taphataan Real Madrid Vinicius Junior miliyoona 100 fi miliyoona 70 tilmaamuun sadarkaa shanaffaadha. Kan Arsenal Bukayo Saka euro miliyoona 100 fi miliyoona 50 tilmaamama. Sadarkaan isaa mojaffaa yoo ta'u, taphataan Barcelona Pedri, kan Liverpool Florian Wirtz fi taphataan Bayern Munich Jamal Musiala euro miliyoona 100 fi miliyoona 40 tilmaamamuun sadarkaa torbaffaa hanga sagalaffaatti qabatanii jiru. Taphataan Real Madrid Federico Valverde euro miliyoona 100 fi miliyoona 80 tilmaamuun taphataa qaalii addunyaa sadarkaa kurnaffaas jedhamee jira. walitti deebinee irra dhaggeeffattoota keenya Arsenal noonii Maduake mallatteessifachuudhaaf itti dhiyaateera jedhameera. Taphataa umrii 23 kana Arsenal erga waliin dubbachuu eegaleeti bubbuleera, amma immoo dubbii kana ariifachiisaa jira jedhameera. Paawundii miliyoona 50 Chelseadhaaf kaffalee walii galeera jedhameera. Sarara qarqara irratti kubbaa yoo qabate taphattoota sarara garee faallatiif sodaachisaa kan ture noonii Maduake dhuunfaadhaan Mikel Arteta walii galeera, waliin hojjechuuf fedha qaba jedhameera. Amma kilaboonni lamaanis walii galaniiru jedhameera. Yeroo amma Chelsea waliin waancaa kilaboota addunyaa irratti hirmaataa kan jiru noonii Maduakeen bara 2023 ture PSV Eindhoven irraa kan inni Chelseadhaaf mallatteesse. Taphataan kun taphoota 92 taphatee goolii 20 galcheera Chelseadhaaf. Taphataa umrii 23 irratti argamudha. Jalqaba akaadaamii Tottenham keessa taphataa turedha. Amma yaada Mikel Arteta deeggaruudhaan gara Arsenal dhufuu akka barbaadudha. Kun ammoo tariitii taphattoota Arsenal iddoo san irratti taphataniif yaaddoo guddaa ta'a jedhameera. Keessumattuu ammoo Bukayo Sakaadhaan iddoo isaan walirratti taphatan harka 88 iddoo Sakaa fi noonii Maduakeen taphatu iddoo tokkodha qarqara mirgaati irratti. Haa ta'uti bakka Bukayo Sakaa kanatti sarara qarqaraati irratti gara mirgaatti seenee taphachuudhaan ba'aa guddaa irraa hir'isaa jedhameera. Sakaarraa isarraa iddoo fudhachuu caalaadha. Dabalataan ammoo taphattoota kanneen akka Gabriel Martinelli fi Leandro Trossarditti ammoo dhiphina fidaa jedhanii taphataan kun hanga ammaatti baroottan darban sadarkaa kubbaa miilaa isaa kanaan kan ilaalamu ta'e kubbaa qabatee taphattoota garee faallaa bira darbuudhaan taphattoota kanneen lamaan irra ni caala. Akkasuma immoo kubbaa gara gooliitti yaaluudhaanis taphattoota kanneen irra ni caala. Kubbaa qabatee deemuudhaan yoo xiqqaate taphataan kun kubbaa meetira hanga 200 fi meetira 18.3 kubbaa qabatee taphattoota garee faallaa bira ni darba. Kun Trossardii fi akkasuma Martinelli caala fooyyedha. Kubbaa harka 3.9 dribble yookaan immoo qabatee darbuudhaan taphattoota kanneen irra caalmadha ni qaba. Taphataan kun harka 4.3 jechuu kooti. Kanaaf taphattoota kanneeniif Sakaa caalaa dhiphina guddaa ta'a iddoo kanatti of fooyyessuu qabu jechuudhaan kan isaan dubbatan. Liverpool ammoo Ibrahima Konate gurguruudhaaf akka dirqamaadha kan himame. Sababni isaa akka gabaasaaleen jedhanitti yoo ta'e Ibrahima Konate Liverpool gadi lakkisee Real Madrid taphachuun barbaada jechuudhaan kilabichatti himeera. Winkoo Real Madrid taphachuudha waan ta'eef jechuudhaan waliigaltee haaraa akka hin mallatteessine kan himamaatiin jiru. Dursee euro miliyoona 200 miliyoona 14 taphattootatti kan baase Liverpool amma bakka taphataa kana taphattoota 5 sarara ittisaa kanatti taphatan filannoo keessa galchee hojii eegaleera jedhameera. Mark Gui Crystal Palace irraa, Reha Zabarni Bournemouth irraa, akkasuma Peru Pancapi by Leverkusen irraa, Anthony Silva Benfica irraa, Joel Ordaze Club Brugge irraa taphattoota kanneen Liverpool barbaadaa jira jedhameera. Leenjisaan duraanii Arsenal Arsene Wenger Jurgen Kloppiif deebii kennaniiru. Leenjisaan kun kanaan dura Jurgen Klopp waancaan kilaboota addunyaa yaada jibbisiisa fudhatama hin qabne jechuudhaan waancaa kana kan inni qeeqee kanaan wal qabatee Arsene Wenger FIFA keessatti hojii geggeessaa misooma kubbaa miilaa addunyaa ta'uudhaan kan isaan hojjetanii nuti waancaan kilaboota addunyaa kana amma osoo kilaboota dorgommii kanarratti hirmaatan gaafatte harka 100 dorgommiin kun jaalatamaadha hawwataadha deebine irratti hirmaachuu barbaanna siin jedha waan ta'eef yaadni Klopp kun fudhatama hin qabu jechuudhaan kan isaan dubbatanii waan barbaachisaa ta'e guutaa jirra waancaa addunyaa itti aanuufillee ittiin kan itti of qopheessinu jechuudhaan Wenger kan isaan dubbatanii akka dhuunfaatti Klopp yaada isaa kana dubbachuudha danda'a. Nuti garuu waancaan kilaboota addunyaa waancaa jibbisiisaa osoo hin taane waancaa deeggarsa qabu jechuudhaan Arsene Wenger Jurgen Kloppiif deebii kan isaan kennan.